Oolmaan keenya guyyaa har'aa akkuma asirratti argitanii rifeensi asteer baay'ee tokko rakkisee ture irraa yaa'a jechuudha. Wajjaansa baay'ee tokko bubuqqa'uu malee dide jennaani. Egaa biyya keessatti rifeensa irraa kukkutuun waan miidhutti fakkaata akka faayidaa qabu namoonni persentii 75% ol hin beekani. Isa kanaaf irraa kukkutuudhaaf kosiisaa caafesaa irraa kukkutuuf har'a ganama ka'ee murteessee qurxadheetumaan ka'ee jira. Akka xumuraatti waliin turaati warri waa'ee rifeensa irraatii gaaffii qabdan akka isin jala hin darbine akkasumas immoo viidiyoo laayikii gochuutiin jalqaba. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii nuti jirra galata waaqa. Bakka jiraattan bakka nagaa taatanii jecha bakkuma kanaa jalqabnaa jechuudha. Kun ogaa bakka kanaa erga miicee booda irraa kukkutuufanii qophaa'ee jira. Aduun baay'ee tokko ba'aa jira. Lafti lafa bonaatii ganii beektu baay'ee nama lallaafisa gara guyyaa kana. Waa'ee rifeensaatti yeroo deebinu immoo isaa gaaffii baay'eedha kan isin gaafattanii garuu akka hidhamtan hin gootanii wanti hundumtuu akkuma abbaan qabatee rifeensillee akkuma abbaan godhe tokko immoo keessaa rifeensa baay'ee bareedaa ta'e yeroo argitan waanuma akkasitti lifaatii tokko dadhabbii tokko aarsaa gatii baasii tokko malee dhufetti fakkaate uumamallee warri jettan jirtu koomentii garaagaraati jechuudha. Rifeensi nama kamiyyuu abbaansa seeraan qabatee hin kunuunsu wanta rifeensi isaa jaallatu adda baasee hin beeku taanaan namni sun rifeensa hin qabu jechuudha. Umurii isaa guutummaa lafa kanarraa deebuutti inuma caccabaa, inuma dhaabbata, inuma lola, inuma ciccitaa jechuudha. Isinii galee? Ishee kana irra deddeebiin isinitti maatii ture kan koos immoo garuu darbee irraatii kukkutee amma dura baay'eetu kan jalaa bubuqqa'uu jalqabe otorraa muriin jaarfuran guute anis immoo dura jalama sadiitti irraa kutee ture. Gaafa jarfansaa damoosni isaatti irratee jennaani baay'ee tokko mala dhabee itti boodarraa fuudhee gumdul irraa godhee amma sirreeffadhee jira. Kanas tuus immoo baay'ee tokko wajjaansaa irraa yaa'a jechuudha. Baay'ee tokko irraa yaa'a kun rakkoo dibata shaamboo yookaan immoo bishaan rakkoo addaa godhatee osoo hin taane kunoo shaamboo tokkuma fayyadamna. Shaamboon kun lookaaliidha isiniin jedhe yookaan immoo biyya keessaa bitamee isiniin jedhe viidiyoo irratti isiniif hojjedheen ture. Piliis otoo gaaffii hin gaafatiin duratti viidiyoo haga xumuraatti erga laaltanii dhaggeeffattanii booda bakka gaaffii qabdan gaafachuu bakka isiniif hin gallee akkasumallee waan jedhamtan akka hidhamtanitti erga gootanii booda gaaffii biraa gaafachuu dandeessu. Garuu jalqabuma viidiyoo argitanii gaaffii garagaraati kan isin gaafatan isa kana homaa isinii gochuu hin danda'anii maaliif wanta nufi godhu isin biraan qaqqabsiisa. Qabatamaadhaan dhugaasa baay'een keessan immoo ofiima keessanii irra deebitanii yaaltanii dogoggora keessan bartanii ergan viidiyoo kee hordofuu jalqabee rifeensi konaaf sirratti naaf bareedee kan jedhu baay'een keessan jirtu achumatti wal taasisuu dandeessu koomentii jalatti jechuudha. Isinii galee obsa barbaada wanti hundumtuu. Innaa qifamochi biyya namaas ta'ee biyya ofii keessaas ta'ee akkuma abbaan godhee kun argitanii caafeensa wal caccaalee jira. Amma kana miidhee xumurree otoo bishaan isaa keessa jiruutiin filaa jira jechuudha. Xiyyoo sarraa kukkutuudhaafi akkuma isin beektan akkuma isiniin jedhe biyya keessatti rifeensa irraa kukkutuun du'a lubbuu isaanii du'a lubbuu amma kun boossee duute washakkattee duute giddii meeqaan nama siisera jechuudha. Maaliif rifeensi irraa gadi wakamaa jira wajjumaan irraa yaa'aa jira. Kun immoo quraan qurxii ciccitaa caccabaa caafee irratti waan godhatee fi rifeensi ishee uumammaan aga tokko lallaafaadha garuu xiqqoo ishee harkirraa deemnaan qallaalima tokko nama jibbisiisu nama dabbaru jechuudha. Har'a ka'ee maaliif irraan kukkutuu jedheetuma kunoo itti qophaa'eetiin jira sirriitti haga xumuraatti hordofaa. Akkasumas immoo deddeebiidhaan foroforii warri gaafattanii foroforiillee yeroo baay'ee deddeebi'ee isinitti himee ture jechuudha. Yeroo baay'ee deddeebi'ee isinitti himee ture. Guutummaa guutuutti foroforiin ni bada kan jedhu ogeessonni fayyaallee hin gorsan jechuudha. Maaliif foroforiin baduu hin badu garuu haga isaa salphisuudhaafi shaamboo shaawuldirii fayyadamu akkasuma qibaatii dhoqqee yookaan kireemii ta'ee buqqee mataa keessanitti maxxansitanii fayyadamuu dhiisu. Filaattiin filattanii yeroo filattanitti daddaftanii miicuu maaliif filaa sana keessatti waan qabaate turtanii simmorootti deebitan gara sanatti deebi'a waan ta'eef yeroo sana immoo foroforiin suni akka itti heddummaatu akka itti baay'atu taasisaa jechuudha. Of eeggannoo isin gootanii foroforiif isaan kana faati viidiyoo isaa hojjedheera kanaan dura sirriitti hordofaa haga xumuraatti dhaggeeffadhaasin. Innaa kunoo gaa akkuma argaa jirtanii intinaa gochaan jira. Filee ammarraa kukkutee wal qixxeessee baay'ee tokko bareedee irraan xiyyoon isaa sarcacci qircicci jedhu irraatii qoshasha sarara gateen jira. Sis immoo hin argitu
jechuudha. Akkasitti irraa funaaniini qaagamma kanaan argitu yeroo gabaabaa keessatti utuma isin as teessanii waa meeqattanii yeroo inni gajjallaa ga'e immoo deebistanii akka hin gaabbine yeroo keessan itti fayyadama. Lafa kanaa wanti gaabbanii ittiin deebi lafa kanarratti wanti gaabbanii ittiin deebisneef ittiin deebisuu bakka buusuu hin dandeenye yeroodha waan ta'eef itti fayyadamaa yaalaati itti yaadaati ilaalaa isiniin jechuutiin barbaada. Qibaatiillee vaaziliinillee isa kam akka isheen fayyadamtu zalaashii kan jedhamu tokko jira. Innis immoo lookaaliyyuu kan biyya keessadha. Isinitti agarsiiseen ture har'a miinfoomtiin viidiyoo keenya nuti qabannee dhufne irraa kukkutuudhaan malee waa'ee qibaatii wantoota garaagaraati miti. Kun haala kanaa wal qixxeessee bareechee miidhagsee irraa kukkuteetiin jira jechuudha. Baay'ee salphaadha. Yoo turraanuu kukkutaa warra jettanis immoo ofirratti rifeensa keessan garuma tokko godhachuu kan hin beekne iddoon keessan jirtu isa kanallee ofirratti baraa gaafa rakkoofsiin fayyadadhee akka obbolummaatti eegan beekurraa baay'ee isaasiin gorsaan ture. Shinti beetii keessa yeroo seentaanii bishaan keessatti bakka dheeratee bakka gabaabbaatee bakka wal caccaalee irraatii sirreeffachuutii dandeessu jechuudha. Otoo harka qabanii harka namaa eeguuni agas mara waa'uun jedhamu hin dabbara malee. Kan rakkatee dhiisa kaan garuu rifeensa koo ofirratti akkas godhachuun beeku namoonnidhaan agas mara natti hin tolu natti dhiifama naa godhaa malee waan dogoggore. Kun egaa akkuma argitanii filaa maal gochaa timan jira. Keessatti yoo hafeera ta'es immoo immoo irraa qulqulleessuudhaaf hin bareedne amma argitanii durammoo argitaniitu ta'e akkatti nama jibbisiisu caakkaa ciraa badee fakkaata bakka. Baay'ee tokko nama dabbara amma xiyyoo isaa wal qixxeessa irraa qamixxi godhe bareechin jira. Kunoo kanan irraa baase argitanii qoshaashaa inchi tokko ta'a kanan irraa kukkutee sanayyuu irraa baay'istee kukkuttaa maalii goota jettee otoo ulultuu otoo waan miiqeettu akka kanatti irraatii kukkutee kun duuba isaa sajalaa kaattuu baasee dhadhaabatu hin fayyadu inni akkasii. Rifeensa sasirrii balleessa nama jalaa caccabsu wal fudhatee namarraa dhumaa deema malee qoshaashaa yoomiyyuu taanaan kan ba'uu barbaadu alatti ba'a. Kan tarrafe immoo irraa tarrafee hafee jechuudha. Inni qoshaashaan deemuu barbaade hin deema. Argitanii? Kun akka kanaatti jechuudha. Kun amma qibaatii ittiin deemnee kun miicamettidha. Bishaaniin hin filee jechuudha. Amma immoo qibaatii itti dibee waanuma ta'e hojjedheefin babbareechaa jechuudha. Borummoo charchiidhas waan ta'eef reef kushiinaatii baatee waan meeqa hojjechaa oolteenis buqqee gaanuulee. Achiin booddee immoo kunoo sagantaa rifeensa ishee sirreessuu qabanii xumurree jirra. Isa booda ergan irraa kukkutee filee bakka ciccitaasaa ilaalee wal qixxeessee booda waanan hojjedheef ilaalaa. Mataan ishee baay'ee yeroo qibaatiitti diban immoo baay'ee nama rakkisa muculuqu jedha. Kunoo fuuldurri isaa wal qixxaataadha kan ishee. Isa akka kanaa kana hojjechuu isaa hin beeku immoo hin beeku rifeensi ishee yeroo qibaatiitti dibamu baay'ee nama rakkisa. Akka kanaa hojjechuun beeku garuu kan biraa diizaayinii barbaade hojjechuu nan danda'a garuu kana hojjechuu barbaade haga tokko irratti fodofodee jira. Anyways baay'ee tokko bareedaa jechuudha. Argitanii xiyyoo isaa qoshaasharraa kaasee mul'achi godhee keessaa haree miicee dharagee arguufee qibaatiitti dibee akka kanaattiin bareechee jechuudha. Yeroo rifeensi namarratti cifeerefferamu akka itti nama dabbaru ana ofumaan jibba namni kaan immoo akkamittiin akka inni nama jibbu. Amma kun duraroo kushiinaa keessa hojjechaa oolte achi baatee yeroo shaashii irraa fuutu seexana lagaa baqattee baate fakkaatti. Akka ammaa kana waan bareedde isinitti hin fakkaate. Aliin keessan immoo adaadaanii akka kanaatti shirribitti inni godhee borsi immoo charchiin deemti guyyaa lamaan bulchuudha kuni gaayis. Tumaan fe'ee ta'eeyyuu kun akkasittiin hin qabsiisaa fi baay'ee tokko bareeda. Haguma kanaa immoo birrii 100 jechuudha kan dhara. 150 hojjetama kun mana rifeensaatti itti mimicciiramaa wayii tokko jechuudha. Isa akka kanaatti fataa nama godhanii nama sokkoomore akkasiniin jedha. Like, share gochuun irraan fatiin abbaayee.